YouTube'n keenya gaafa guddataa deemu yookiin chaanaliin keenya gaafa guddataa deemu infoormeeshinii garaagaraa namoonni irraa argachuu waan barbaadanii fi liinkiiwwan garaagaraa YouTube'ii keenya jala kaawwachuu qabna. Fakkeenyaaf bakka Abaawut jedhu irratti kilikii gaafa goonu jala isaatti liinkiiwwan akka kanaa agarra. Liinkii TikTokii, liinkii Telegiraamii, liinkii WhatsAppii akkasumas Feesbuukii, Instaagiraamii fi sooshaal miidiyaa warreen kaan liinkii goonee YouTube'ii keenya jala kaa'uu dandeenya jechuudha. Sooshaal miidiyaa keenya chaanalii keenya jala kaa'uun faayidaa guddaa nuuf qaba. Tokkoffaa namoonni chaanalii keenya sirriitti hubachuu barbaadan as jala seenanii infoormeeshinii hedduu argatu. Kanaan wal qabatee akkasuma chaanaliin keenya biroon illee nuuf guddachuu danda'a jechuudha. Kanaaf akka kanatti as jala kaawwachuu dandeenya jechuudha. Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube chaanal Furtuu App. Nagaan koo kabajaaf jaalala lafa jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jecha har'as barnoota hedduu barbaachisan isiniif qabadhee dhufe. Obboloonni kiyya haaraan har'uma gara chaanalii kanaa dhuftan mallattoo sabiskiraabii kana dukkanaa'ee jiru kilikii gochuudhaan sabiskiraayib godhaa akkasumas iyya bukkeessa gadi tuquudhaan nootifikeeshinii ol irra kaawwadhaa. Akka kana yoo gootan barnoota barbaachisaa yeroo yerootti karaa YouTube chaanalii kanaa maxxanfamu salphaatti akkuma maxxanseen isin bira ga'a. Har'a barnoota guddoo barbaachisaa laman isiniif qabadhee dhufe. Sitikii barbaachisaa ta'e namni chaanalii YouTube chaanalii banate kamillee sirreeffachuu qabu fi guddina chaanalii keessaniif hedduu kan isin fayyaduun isiniif qabadhee dhufe. Inni jalqabaa akkamitti liinkii garaagaraa YouTube chaanalii keenya jalatti barreessinati. Kan garaagaraa liinkiiwwan akka amma agarree akkamitti barreessina. Inni lammaffaan immoo loogoo yookiin waatarmaarkii loogoo keenya yookiin maqaa chaanalii keenyatiin viidiyoo keenya gubbaatti akka inni yeroo hundumaa viidiyoo gubbaarra taa'u loogoon keenya viidiyoo keenya irratti akka inni barreeffamu jala viidiyoo keenya akka barreeffamu akkamitti taasisna kan jedhu wajjin ilaalla. Kana sirreessuudhaaf gara kiroomii yookiin aappii kiroomii keessa seennee gara YouTube Studio bilbila keenyaa yookiin YouTube Studio chaanalii keenya deemna jechuudha. YouTube Studio chaanalii keenya deemna. Bakka sarchii irratti youtubestudio.com jennee sarchi goonee gara YouTube Studio deemna. Irratti gaafa kilikii gootan fuula kanaa isinii baasa. YouTube Studio kan jedhu kana bakka kana jira jechuudha. Akkuma yeroo baay'ee deddeebi'ee isinitti himaa ture yeroo kiroomii fayyadamtanii sarara 3 gara harka mirgaa bilbila keenyaa jiru gadi tuttanii gara deeskitoop saayitiitti deeffachuu hin dagatinaa. Daga kana gadi dhuftanii deeskitoop saayit kan jedhu jira raayit keessatti gochuu qabdu. Kana gootan taanaan kan namni kompiitara irratti ilaalu isin bilbila keessan fayyadamtanii bifa salphaa ta'een itti fayyadamtu jechuudha. Kanaan booda YouTube Studio kan jedhu irratti kilikii goonee gara YouTube Studio deemna. Gara YouTube Studio akkuma deemneni fuula sarfeesii chaanalii keenyaa nu baasa. Ani akkuma yeroo darbee ilaalaa turre YouTube chaanalii Furtuu Jobs keessa dhaqeen yookiin gara YouTube chaanalii Furtuu Jobs dhaqeen siitingiiwwan sirrachuu qaban sirreesseen isin agarsiisa. Waan guddaa isin fayyaduuf na biraan hafina. Kanneen akka TikTokii, Telegiraamii fi sooshaal miidiyaa warreen kaan liinkii godheen akkamitti akka isin jala kaawwattanan isinitti agarsiisa hanga dhumaatti na hordofaa. Kanaan booda akkuma keessa seenneen fuula kana nuuf fida. Chaanaliin keenya gaafa YouTube Studio seen fuula kana qaba. Bukkee garaagaraarraa wantoota garaagaraa siitingii garaagaraatu tarraa'ee jira yookiin liist ta'ee jira jechuudha. Tokkoon isaa tuttanii ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf analyticsii iddoo kana jira. Analyticsii as jala jira akkasumas mallattoon doolaraa kun bakka mallattoo doolaraa irratti kilikii yoo gootan sa'aatii qabdanii fi sabiskiraabarii qabdan hunduma isaanii as jalatti agartu yookiin sa'aatiin akka isiniif daawwatame gocha horiin keessan as jala jira jechuudha. Har'a garuu kan nuti wajjin laallu mallattoo doolaraa kana gajjallee kan jiru yookiin mallattoo doolaraa kana jala isaatti kan argamu isatti aanee kan argamu bakka xiyyi jirtu kana kan jiru kanarratti kilikii goonee waliin waan gurguddaa hedduu waliin sirreessina. Siitingii hedduu isin fayyaduu fi baay'ee isin fayyaduu fi akkasumas guddina chaanalii keessanii bu'aa guddaa kan qabu waliin laalla. Customization jedha bakka kana isarratti kilikii gootanii gaafa irratti kilikii gootan fuula kana isinii fida jechuudha. Customization kana jalatti wantoota sadiitu jira. Layoutiitu jira, biraandiitu jira, beesikii infotu jira. Layoutiin guddina chaanalii keenyaatiif baay'ee barbaachisaadha. Gara duubaa deebitanii yoo ilaaltan chaanaliima YouTube chaanalii Furtuu Aappii kana gaafa bantan viidiyoon jalqabarra dhufee isiniif taphatu jira. Otoo namni humaayyoo ittiin bu'in ofuma isaatiin gaafa isin gara chaanalii kanaa dhaqxan jalqabarratti viidiyoon isiniif taphatu jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana irra kaa'uudhaaf lafa kana dhufnee bakka layoutii jedhu kana dhufneeti irra keenya jechuudha. Jalqabarratti kan argamu yookiin wanta gurguddaa sadiitu as jira wantoota baay'eetu iddoo kana jira jechuudha. Garuu gurguddaa sadan kana guutuu qabna jechuudha. Jalqabarra kan jiru channel tutorial for people who has not subscribed jedha. Namoota subscribe hin goonee fi yeroo isaan dhufan viidiyoo isaaniif taphatu kaa'i jedha. Bakka kana dhufnee viidiyoo duraan maxxansine keessaa viidiyoo tokko filannee namoota haaraa gara chaanalii keenya biroozariin sarchi godhanii chaanalii keenya gaafa argan kan isaaniif taphatu viidiyoo gaarii ta'e tokko isaaniif keenya jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa isaa dheeraa ta'e jechuudha. Shoortii yoo keenya sirriin ta'u waan ta'eef. Akka kanatti keenya sarara tuttuqaa sanii sana kanatti dhufnee cheenjii fi rimiifiitu jira. Yoo barbaade cheenjii goona yoo barbaanne immoo rimiifii goona. Lammaffaarra inni jiru immoo fuuchartii viidiyoodha.
viidiyoo namoonni subscribe nuuf godhanii jiran yookiin namoonni maatii faamilii keenya ta'anii jiranii gaafa gara chaanaalii keenyaa seenan kan isaaniif taphatu inni lammaffaarra keenyu jechuudha. Sanas viidiyoo du'an maxxansine keessaa viidiyoo tokko viidiyoo sirrii fi nama hawwatu tokko yookiin nama barsiisu tokko keenya jechuudha viidiyoodhuma kamnu keessaa. Viidiyoon kun lamaan automaatikaalii akkuma namni gara chaanaalii keenyaa seenuun namoonni subscribe nu godhanii maatii nu ta'anis yookiin immoo namoonni subscribe nu gochuuf jiranis akkuma isaan seenaniin inni jalqabaa warra subscribe nu gooneef inni lammaffaan warra subscribe nu godhaniif taphata. Inni gara dhumaarra jiru yookiin gara gadiirra jiru kun bataniin kun banaa ta'uu qaba jechuudha. Sababiin isaa rikomaand yeroo nuuf godhu ofii isaatii ordarii akka godhuuf jechuudha YouTube'n. Inni biraanii bakka aad jedhu kanatti kilikii gaafa goonu wantoota barbaannetti dabaluu dandeenya jechuudha. Kan akka popular video, live now warreen kana kanatu jira jechuudha. Warreen kana asirraa akka kanatti xumurra. Tokkoffaarraa yookiin layout irraa. Sanaan booda publish jennaani yookiin dhumarra walitti qabnee hunda isaanii publish gochuu dandeenya. Inni biraan brandedha. Brandii jala akkuma argitan loogoo keenyatu jira. Inni biraa baanariitu jira. Baanarii jechuun duuba profaayilii keenyarraa guddatee kan mul'atu jechuudha. Inni sadaffaaf inni baay'ee barbaachisaanii namoonni yeroo baay'ee koomentii irratti gaggaafachaa turtan akkamitti viidiyoo waatarmaarkii yookiin loogoo keenya viidiyoo keenyarraa yookiin mataa viidiyoo keenyarraa akkamitti keenyaa waan jedhu gaafachaa turtanii kunoo bakka kana dhuftanii keessu jechuudha. Kastamaayizeeshinii jala seentanii lafa kana dhuftanii biraandii bakka jedhu kana sadaffaa kana jala dhuftanii kunoo bakka xii jirtu kun asitti loogoon keessan yookiin mallattoon sabskraayibii iddoo kana taa'aa jechuudha. Yoo amma abloodii gootanii jechuudha. Bakka ablood jedhu kanatti kilikii goone yoo barbaanne loogoo keenya yoo barbaanne immoo mallattoo sabskraayibii finnee kaa'uu dandeenya. Kan barbaanne kaa'uu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf loogoo kiyya fudheen kaayee isin agarsiisa. Furtuu joobsii kana viidiyoo isaa kilikii gootanii yoo ilaaltan xumura qarqaraarra loogoo kanatu jira jechuudha. Akka waatar maarkitti jira jechuudha. Akka viidiyoo waatar maarkitti jira jechuudha. Kanaaf yoo barbaadan loogoo keessa yoo barbaadan immoo maqaa loogoo keessanii maqaa chaanaalii keessanii yoo barbaadan immoo sabskraayibarii gootu jechuudha. Kanaan booda danii jettuun edda filattaniin booda abloodii gootu jechuudha bakka kanatti jechuudha. Kun namni oorra gadi tuqee salphumatti iddoo kana gadi tuqee subscribe isin gochuu danda'a jechuudha. Namni viidiyoo keessan tooni viidiyoon keessan hojjetaa jiru gadi tuqee subscribe isin gochuu danda'a. Asitti opshinii garaagaraa isiniif kenna. Jalqabarra kan jiru indi viidiyoo itti aansee custom start time inni dhuma inter viidiyoo kan jedhutu jira. Isa dhumaarra yoo kaawwattan viidiyoo keessan jalqabaa kaasee hanga xumuraatti mallattoon kun yookiin loogoon keessan kun gonkumaa irraa hin badu jechuudha. Gonkumaa irraa hin badu irra taa'a. Akka kanatti irra kaawwattu. Yoo irraa jijjiiruu barbaadan bakka cheenjii sana kilikii gootanii kan barbaadanitti gochuu dandeessu. Sabskraayibii lafa kana kaa'uu dandeessu jechuudha. Mallattoon sabskraayibii barreeffamee ofumaan lafa sana akka taa'uuf jechuudha. Yeroo viidiyoo maxxansitan hundumaa itti gootu osoo hin taane isin har'uma sirreessitu yeroo viidiyoo maxxansitan hundumaa ofuma isaatiin lafa sana dhaqee taa'a. Kanaan booda publish jennaan. Bakka publish kanatti kilikii goonaa jechuudha. Kanaaf jalqabaaf isa layout jala isa kanas biraandis publish nuu godha jechuudha. Publish gochuu barbaanne jechuudha. Kanaaf publish gootanii keessaa gara isa tokkotti dabarraa jechuudha. Akka kanatti seefii nuuf ta'a gaafa nuti publish goonu jechuudha. Publish ta'ee jira jedhee ofuma isaatiin akka kanatti nuuf fida jechuudha. Kanaaf kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessumaa biraandii qabaachuun waatarmaarkis ta'ee akkasumas warreen kan qabaachuun waan baay'ee nu fayyada jechuudha. Viidiyoon keenya hedduu nu fayyada. Sababiin isaa tokkoffaa viidiyoon sun viidiyoo keenya ta'uu lammaffaa immoo akka hin taane illee koopiraayitii garaagaraa nutti erguu hin danda'u jechuudha. YouTube'n gaafa akkas ta'e. Inni sadaffaaf inni baay'ee barbaachisaanii miti liinkii garaagaraa jala keenya. Liinkii YouTube chaanaalii keessan jala liinkii Facebook keessanii, liinkii TikTok keessanii, liinkii Telegram keessanii akkamitti keessan isa jedhu kana beesik kan jedhu kanaan jala dhufna. Beesik irra dhufnee dakana gadi dhuftanii add liinkii kan jedhutu jira. Add liinkii sanarraa kilikii gootu. Add liinkii kan jedhu irratti kilikii gootanii gaafa kilikii gootan fuula kana isinii fida. Reektaangilii wayii isinii fida. Reektaangilii sana keessatti maqaa sooshaal miidiyaa keessanii barreessitu. Fakkeenyaaf Telegiraamii jedhee gaafa nan barreesse fuuldura isaa URL'tu jira. URL kana Telegiraamii keenya yookiin guruuppii Telegiraamii keenyaa yookiin guruuppii Telegiraamii chaanaalii keenyaa kana bira dhadhee gara sana dhadhee achi koppii goonee URL isaa itti goona. Fakkeenyaaf kan furtuu jobs dhaqeen URL isaa yookiin liinkii isaa koppii godhee isitti agarsiisa. Keessa gaafa seennu kanatti nuuf fida. Bakka profaayilii keenya gadi seennee bakka invite friend yookiin bakka liinkii kanatti kilikii goonee kanatti nuuf fida. Koppii kan jedhu kanatti kilikii goona. Liinkii koppii liinkii jedhan yuuti kilikii irratti goonee koppii goona. Akkuma argitan koppii godhee jira jechuudha. Kanaan booda keessaa baanee gara bakka ammaatti deebina. Gara bakka abbaatti deemine bakka URL jedhu kanatti paste goona jechuudha. Isa liinkii sana koppii goonee isa dhufne irratti paste goona. Kun kana green nuuf godhee jira jechuudha. Amma liinkii Telegiraamii as jalatti wal qabsiisnee jirra jechuudha.
wal qabsiisnee jira. Yoo irraa jijjiiruu barbaanne fuuldura isaa dileetitu jira, dileetii goona. Kan biraatti dabaluu barbaanne immoo add link kan jedhu irratti kilikii goone ammallee kan barbaanne itti daballa. Fakkeenyaaf TikTok itti dabalu. Bakka add link jedhutti reektaangilii jalqabaa keessatti TikTok jennee barreessina. Maqaan sooshaal miidiyaa sana barreessina jechuudha. Kanaan booda isa lammaffaa keessa immoo TikTok keessa seennee dhandhee ammas liinkii sana yookiin liinkii TikTok keenyaa finnee koppii goonee finnee asitti peesti goona. Gara TikTok keenyaa deemna jechuudha. Gara TikTok keenyaa deemna. Appilikeeshinii TikTok keessa deemnee liinkii TikTok keenyaa lafa kanatti finnee peesti goona jechuudha. Bakka argaa jirtan kanatti jechuudha. Bakka argaa jirtan kanatti barreessuu dandeessu warri liinkii TikTok keessanii sammuudhaan beektan asitti www.tiktok jettanii barreessuu dandeessu. Garuu axxanii aappicha keessa seentanii yoo koppii gootanii fidanii itti peesti koppii gootanii fidanii itti peesti gootan baay'ee rakkoo kan hin qabne iradii kan hin qabne ta'aa jechuudha. Kallattumaan deemtanii yoo achi koppii godhatanii dhuftanii jechuudha. Sammuutti yoo shamadaduu baatan yookiin immoo dursitanii liinkii telegiraamii keessanii kan feesbuukii keessanii kan hundaayuu barreeffattanii as dhuftanii irratti barreeffachuu dandeessu. Fakkeenyaaf TikTok keessa gaafan seenu furtuu joobsi TikTok chaanaaliin kunuunsa kanaadha. Bakka edit jedhutti kilikii goone gara keessaa seenneen booda username jala username itti kunuunsa jira. tiktok.com/@furtuu_jobs jedhee jira jechuudha. Bakka xiyyaa kana gadi tuqnee koppii goona. Bakka xiyyaa kana tuqnee gaafa koppii goone gara duubatti deebina jechuudha. Select goone kanuma kan bakka argaa jirtan kana select goone username jala kan jiru kana tiktok.com/@furtuu_jobs kan jedhu kana koppii goone gara duubaa gara bakka ammaatti deebina. Kanaan booda dhufnee paste irratti goona jechuudha. Paste irratti goona. Akkuma argitan tiktok.com/@furtuu_jobs jedhee jira jechuudha. Kanaaf kan TikTok asitti dhufee jira. Yoo barbaanne ammas feesbuukii dabaluudhaaf add link kan jedhu kanatti kilikii goona bakka ida'uu kanatti jechuudha. Kan barbaanne jechuudha. Yoo barbaadan feesbuukii, instaagiraamii, waatsaappii waan barbaadan asitti ida'uu dandeessu jechuudha. Ida'uu dandeessu. Ani garuu sababa yeroo keenyatiif yeroon akka gabaabbatuuf asumaaf tan dhaabee akkuma kana gootu jechuudha. Facebook yoo barbaadanis Facebook jettanii bakka kanatti barreessitu. Jalqabaa keessatti Facebook jettanii barreessitanii kaatanii isatti aanu keessatti Facebook keessan keessa seentanii piroofaayilii irra gadi tuqxanii jala Facebook keessanii liinkii kan jedhutu jira. Kompi liinkii jettuun. Yoo barbaadan immoo edda barreessitanii booda liinkiin sun sirrii yoo ta'uu baate irra kilikii gootanii bakka dileetii fuulduraa qaba dileetii gootu jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook kan jedhu kan hin barbaanne dileetiin godha jechuudha. Akkatti dileetii gootu kunoo TikTok fi Telegiraamii tafee yoo barbaade aadiin godhan barbaade immoo dhiisnee akka kanatti paabilishii goonaa jechuudha salphaatti. Kanaaf TikTok keessan jalatti waan barbaadan yoo weebsaayitii qabaatanis akkuma kana weebsaayitii ida'uu dandeessu. Waan barbaadan YouTube keessan jalatti liinkii garaagaraa kaa'uu dandeessu jechuudha. Kanatti bakka kana dhufnee paabilishii goone seefii goona jechuudha. Ofuma isaatii paabilishii gaafa nuti goonu seefii ta'a jechuudha. Kanaaf akka kanatti salphaatti liinkii YouTube keessanii jalatti chaanaalii keessan jalatti liinkii garaagaraa kaa'uu dandeessu. Fakkeenyaaf gara YouTube deemee furtuu joobsi jedhee sarchi godhee isinitti agarsiisu. Furtuu joobsi kunoo kan argaa jirtan kanaadha. Keessa gaafa seennu akka kanatti nu fida. Bakka liinkii kan jedhu jira. TM jedhee +1 liinkii kan jedhutu jira. Kunoo kanatti gaafa irratti kilikii gootan TikTok fi Telegiraamiin furtuu joobsi bakka kanatti liinkii ta'ee jira jechuudha. Yoo barbaanne irra kilikii goone asumaan namoonni fedhii qaban gara gruuppii chaanaalii sanaa yookiin gara gruuppii telegiraamii sanaa deemuu danda'u jechuudha. Namoonni faayila garaagaraa itti buufachuu barbaadan yoo kitaaba garaagaraa wantoota garaagaraa lafa sana yoo keenye namoonni dhaquu barbaadan irruma kilikii godhu. Gaafa telegiraamii irra kilikii goonu kallattumaan gara telegiraam chaanaalii joobsitti nu geessaa jechuudha. Kun akkuma argitan gara kanatti nu fida jechuudha. Kanaaf akka kanatti viidiyoo kana irra deddeebitanii ilaaltanii chaanaalii keessan jalatti liinkii garaagaraa wajjin wal qabsiifachuu dandeessu isiniin jedha. Itti gargaaramaa. Mallee gaafii garaagaraa yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa. Yaada keessan gaafii keessan koomentii jalatti barreessaa. Sana dhaabadhee immoo viidiyoo garaagaraa isiniif hojjedhaa. Viidiyoo kana immoo laayikii akkasumas sheer gochuudhaan obboloota keessan biraa gahan isiniin jedha. Waan hanga dhumaatti nu hordoftaniif guddaa kabajamaa. Yeroo dhufutti immoo viidiyoo biraa fi barsiisaa ta'een isinii qabadhee dhufa. Gaannaa tura.